namoonni aanolee garaagaraa irraa maqaa abbaa fardaa fiddanii dhuftan maqaa gara waltajjiitti nuuf fidaasin hin jedhu namoonni waraqaan maqaa namoota farda fiddanii dhufanii sin harka jiru maqaa sana gara waltajjiitti nuuf fidaasin hin jedhu aanaaleen hundumaa. Daandiin bukaa waacaalee amma dorgomtoonni farda isaanii duree qabsiifatanitti sagantaa waan dhiyeessitaniif akka qophooftan daandiin bukaa waacaalee. Kishuu taate malee onnee qabdi tuni. Gaamareetti rafamti.